Akkam jirtan kabajamtoota hordoftoota Peace Media Network kun sagantaa dhandhama jaalalaati. Sagantaa dhandhama jaalalaa arraantanaa barreessee kan isiniif sagaleessu an Ibsaa Masraaj. Dhandhama jaalalaa. Silaa soorata taatee hubbuusi sooradhee osoo bishaan taatee dhuguuf si dheebodhee nyaadheetti sinquufuu dhugees dheebuun ba'uu copnii jaalala keetii yoomuu narraan gu'uu mijuu qoraafadhu waliin nu haa ga'u. Urgaan foolii teetii cunfaa shittoo paarisii dhandhamni keetis deeyimaa gorora na obaasii harkaas narra loosii qaraan na karkarsii dhungoodhaan na koobii yuubee natti afarsii onneesiif madooyte kunuunsii fayyisii qoricha naa tahii meef na badhaasi. Jaalala haba qaaltee keessa kootti biqilee hidda facaafattee tanaaf sitti nafalee dhiiga kiyya soorattee si malee humaa didee onneeti iyya fuutee narraan tiyyoomsin yoo ayaa qabaatte. Yaa xaliila qulqulluu akka bishaan lagaa qimama jiruudhaa onneen koosiif dhiigaa eegaan si harkadheen madaa jaalalaa fayyee siisan na yaadachiisee jaalalaan na moo'ee burqaa jaalala dhugaa qalbii tiyyetti toohee naaf jiraadhu yoomiyyuu eebaa waliin nu gahee. Naaf jiraadhu yoomiyyuu eebaa waliin nu gahee. Sagantaan dhandhama jaalalaa torban irraa guyyaa lahadaa kan isiniif dabru hoggaa ta'u namoonni sagaleedhaanis yoo tahee barreeffamaan dhandhama jaalalaa irratti himachuu barbaadan sagalees tahee barreeffama keessan nuuf erguu dandeessanii nuti immoo kan asirra isiniif oolchinu ta'a jechuudha. Warreen sagalee yookaan immoo barreeffama nuun gahuu barbaadan karaa peejii keenya Ibsaa Masraaj jedhuun meseenjeraan nu erguu dandeessu jechuudha.